biyyi keenya Itoophiyaan biyya goototaati. Abbootiin keenya wareegama qaalii kafalanii biyya keenya bilisummaadhaan eeganii nu dabarsanii jiru. Haa ta'u malee birmadummaan dinagdee hawaasummaa fi siyaasa lammiileetiin hin dabaalamne gatiin qabaatu. Rakkoon kun deemee biyyi akka jigu taasisa waan ta'eef Bitootessi 24 rakkoo siyaasa dinagdee fi hawaasummaa walxaxaa ta'een biyya diigamuuf qarreerra geessee turte baraaree jira. Kun bilisaan kan argame miti. Ida'ama wareegama kumaa kitilatti kafallee jijjiirama dhufe. Carraa kanaan Aadde Aziizaa Abdii fi jaalleewwan jijjiirama kana fiduu keessatti wareegama kafalan akka naa galateeffattan isin gaafachuun barbaada. Wareegama kanaan Itoophiyaa daandii dhidhimaatirraa deebisuun gara imala badhaadhinaatti ceesisuun danda'amee jira. Adeemsi kun salphaan turre. Qormaatilee walxaxaa guyyaa guyyaadhaan nu qophaa'anii nu qoraa turan fuuldura dhaabbannee bifa tarsiimoo ta'een qolachuudhaan biyya keenya gara ifa badhaadhinaatti ceesisuu dandeenyee jira. Kanaanis boqonnaa ijaarsa biyyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuun mootummaa cimaa fi biyya jabduu bu'uura amansiisarra kan kaa'ame. Humni abjuu paartii keenyan eegale ejjennoo amansiisaa ta'ee gaafa Afrikaa keessatti olaantummaa yaada goonfachaa jira. Paartiin keenya seenes tarsiimoo fi imaammata falaasaama ida'amuutiin masakamee waggoottan 5 darban filannoo irraa eegalee hanga filannootti injifannoowwan qaqqaalii ta'an galmeessee jira. Ejjettiin injifannoo kanaas hoggansa yaadee karoorsuu fi hojjetee milkeessuu danda'u qabaachuu keenya. Dabalataanis uummata mootummaa isaa dhaga'u qabaachuu keenyan ejjettii isa biraati. Humnoota lamaan kana waan qabnuuf qormaatilee guyyaa guyyaadhaan nu qoraa turan fuuldura dhaabbachuun injifannoo aarsaa qaaliin dhufe tiksuun imalli badhaadhinaa akka bu'uuraa'u taasisuun danda'amee jira. Kanaan cabiinsa dinagdee hawaasummaa fi siyaasa suphuuf daandii sirrii ta'e qabachuu dandeenyee jira. Kabajamtoota hirmaattota egzibishinii kanaa
hojiiwwan gama hundaan Oromiyaa keessatti hojjetameen warraaqsa haaraan falaasama hidhamuutiin injifannoo galmaan dhufe imala Oromiyaa ijaaruu Itoophiyaa utubuu fi gaanfa Afrikaa tasgabbeessuuf qabanne milkeessuu kan dandeenyu ta'uu raggaasisa. Kanaanis hojii filannoo hanga filannootti hojjechuuf waadaa galle gocha qabatamaadhaan dhugoomsuu keenya kan agarsiisu. Hojiiwwan karoorfanne baay'inaan qulqullinaa fi ariitiidhaan raawwannee tajaajila uummata keenyaaf oolchineera. Hojii bara jijjiiramarraa eegalee hojjanne mootummaa injifataa fi saba injifannoo isaa tikfachuu danda'u qabaachuu keenya firaafis diinafis mirkaneessaa jira. Kanaanis sagantaan egzibiishinii waadaa gochaan filannoo hanga filannootti jedhuun qindeessummaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa tiin qophaa'e agarsiiftuu guddaa. Egzibiishinii kanarratti biiroolee fi dhaabbileen mootummaa naannoo Oromiyaa akka nama galaana fal'aanaan waraabutti hojiiwwan manneen hojii isaanii keessatti hojjetaman muraasa agarsiisuuf kan itti dhiyaatedha. Mootummaan keenya injifannoowwan jalqabaman kana damee hundaan cimee akka itti fufu kutannoon kan hojjetu ta'uu isni mirkaneessaa. Uummanni keenyas injifannoo isaa tikfachuuf caasaa nageenyaa waliin qindaa'uun nageenya isaa akka eeggatu fi misooma jalqabe akka itti fufsiisuuf waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Dhumarratti ijaarsa sirna dimokiraasii eegalleef mootummaan sagalee uummataan ijaaramu murteessaa waan ta'eef uummanni keenya yeroon kaardii filannoo fudhatee mootummaa isaa itti fufsiisuuf qophii gahaa taasisuun murteessaa ta'uu ibsaa. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa fi biirooleen mootummaa naannoo Oromiyaa giddugala naannoo keenyaa kan taate magaalaa Finfinneetti agarsiisa seena qabeessa ta'e kan waan qopheessitaniif galatoomaa jechaa agarsiifni egzibiishinii ifaan kan saaqame ta'uu ibsuu barbaadaa. Ulfaadhaa galatoomaa.